أنا في مشاكل الرا ربي سراداتي كفرنا ميرك سيسيكتي نما كنا وندا غودي سوني ورتي مفتني اتي مفتنا اوكو لما باني مهادا فاتي ونلو مسلم بانو ودندامي كنو مدى فرني نما جبادا مدى ولا موني جرا سادي كيري جرا اسمي جيري جرا كوتوتي دوبيك سامبري ادسين غاچينا انتو يوتي نغولكي يوجتي مو كباو متچولا سن ديرا سو نما دلو جرا ون نمبر باري ولتي دفتني كلا بودي بلوكي ولا راغوتني ولا راغات akaba kawulin na chula bulo ko tani mar ko wala mo be ki dage fa dukali na dage fa dila ani sadiga na sindura ana fi asu waliti bune turre jechata kana barrese ha furse se gari gafa dume ani fasun kitati ra wali bunani jechata ko fa na barrese kesan rufe gasti sene hamura ta kamba fane dise yejul argite irada ta intala tana garu nadde bite bar malak kana rafe to rabba beku gaba mujan sun kerro nenga desin yejul galata ta efi olma ta efi muddin isa citte as irra yejuda lenje tilakae tilafae mujan sun akasiti tiddabe galata sibra dabe sin debte arabsitu mujan san wolin itikalan turani argite erro ke santi barrese me ada wallahi ana dura duga se dubbata chud mujasan ti dage disi ati dira jala gali hin dubbatini disi erro jala gali de mujasan ti lo lam to de chud disi gedeni gasti si sene isi dabdula to de chud guyata ka gasti erro center ti me nana jettume sene isi dabdula to de isi dab dubbata to malik intala dubarati hada inni dira yo dage dubbade arsoma nanjirani namni nafin beku hata ugaru isma kiya kana argite isma baba kiya kana kanatti anu kan adda yo duga dubbadde jimma irra arsi tunatti ana isin arsi nanjirani kani jimma nanjira male jimma nanjirani arsi nanjira kana duga magirtu senitti haicho muja kana yechuda dise tumani irra dabata ture gasti isi kesa daga isi gorsa ture yechu isi jedani ture argite duga namati din nama yo garu nama kirkiru akana nama goda jechu isi duga mucati to si kirkira jira bar duga denga dabartisa obian isin salpifte no megarat arabti isi kirkira jira bar hay muyatim bar kabaja dabde hala fitatte ke sabate bar manta dan ya ummataki ya bar kabaja fitatte wan bira isin gon azen dura jecha inni hinjenne fuute fidena timte biloki ke sakhay gasti sala gadde mane sala gadde jechu silalen gafa gemi ki ya himbe tamobe Oroma wala kan nafte ta dufte alhamdulillah yede galatem fadde ka ko madde le ko bole yanka gotti ko madde gal alhamdulillah mo yadde yecho da korra e bra gal argitani yecho da isinu yu yecho da topi turte ga famanaki ya yecho hunda sani tu galatem fadde bra gal nama hamtu ti dubbaden kabu yecho mali sadiqeni gafa giftara ta level ta karama na kiyati egale mar ostak de manaki yati egale kabajana qabani mitire kabajana qabani ka e bra gal yecho hinduban dufte anab kerro jechan injene yette anab kerro woli bufte kerro na mucasan blok na gosi sifte hindi se hada dufte ana isi munira da kulani biya jirtu takka gemi tabata jir wa irran ballesin wa irran dubban dengadda kotu gasti ki kesa targamin anjette asinisi da gasti la chu kesa targamode silki lama qaba charge fadde lachinu lala ture jechuudha ko boleeyyan tiyyaatti sallachu jechuudha maaliif ree kunini sharri osoo yaade deeme gasti qeerroo keessa dhaqee ashqaabatuun danda'ani kaabu kana maal godhaa ashqaabatuun danda'an gasti qeerroo lachuutu nanne maaliif isin illee intala dubaraati haa ta'u inni dhiiraa isiirra jira isin jedhee sumaan dhiise waan hammeenatti dalageen qabu waan sharriitti dalageen qabu adda kaata waa'ee kee maa dubbata beekaa'oo akkati ganda yookiin waan eenyuun akka taate Boleh sibena namni sibeku sibeka nama simbeno barsisu aja kamin ini simbar normal salticha asu ya la push godara ana fason timi to kotane nama furin tawata rani fason timi to ko nama ci sumale asu tafsisar munira da kulani na da bamajira silkin dia ho ida silki dia ni beta irata gote rona darbite wallahi ra na darbinani ruma bahe silkin na tusi na bahe madda sadike majatan yotate wala tidor gine yon tani fisin amara oromo dan jarabar amara oromo da wa takka walitin kamnu wa takka walitin ya kan dumne ada pada resmi ini
Haadha Yoo Mana kiyya kan dhumne ida. Maqaa isin nama maqaa boontuu banate nagela yoo dhufe blookii ta'a mana kiyya. Neera kan dhumne. haadha faate biifama Maddaa koo sin jaaladha sin kabaja. Saadiqee sin jaaladha sin kabaja. Mana kiyya ija isii arguun fedhu bas narra bira kan dhumne achi taash gaabbatattu bas. Mana koo akka dhumne maqaa kan koo akka kaafne maqaa isii hadharraa ol jedhee hin kaasu garuu dhuunfatti maqaa kan koo isii kaaftu dhageenyaan Rabbii kiyya kakadhe isii dhaabe haadha isii gad deebisee torbe tana guutuu ajandaa godhadha sadaqaa asirraa guura dhufte dhiisee jechuudha. Sadaqaan asirraa matanaa dhaabate. Kiyya torbe tana guutuu ajandaa isii godhadha. Yaa isin na jalaa gala yaa anatu isii jalaa gala. nu dhagaye haadha faateetiin Bas. please anta kana malee waa kadhadheetiin beeku garuu ammootu yoo amma takkitti nu si gaafannu ila walitti hin deebi'inaa idmirraa walitti hin deebi'inaa wal bilookii godha taar'aa tana tamar'aa tana mana kana nuu cufeetiniini achi kottu please kadhadhnaa takkitti matana Maddaa godha gahi. Ila dhageeffadhu. Yaa qaalii kiyya dhageeffadhu. Asiin dura jechuun nama maqaa dha'uun barbaadu wal dhabee Oromoon tun ni beetti. Ani intala teessanii tunillee teessanii dhugaatiyya Oromoo naa baraa naa baasaa jedhee obboleetti matiyyaa wal dhabee dhaqee himadhee jennaan na tuffatanii jedhisan. Gastii keessa argite jaarsummaa na waamanii aniin tun gowwittiin tun mimmaan asii gad dhangalaasee boohee akka gowwaatitti himadhee cadhisanii jechuudha. Argite amma nagahee jira. Abbaa eenyu yoo ta'e anatu mukatti naqee ofirraa dhooggaa. Eenyu waan godhuu hin danda'u lubbuun tiyya hadhaan tana hillimaa jettu. Hadhaan tana lubbuun tiyya hillimaa jettu. Abbaan kiyya na afoo yoo dhufe kana booda eenyuun jaarsummaan himadhu. Na jaalattanii, na deeggartanii, na waa naa gootanii welcome akkuma duraanii waa naa gootanitti. Namaaf jecha naa jibbitan na jibbitanii. Hundi keessan. Namaaf jecha kana jibbitan yoo taate bas wanni takka wal qabnu hin jiru. Overgame fixadhee jira. Maqaa isin kaasu maqaa kiyya kan kaafne dhumate bas. Isin kabaja isin jaaladha. Wanta kanatti hin dubbatinaa. Haadha faatee kabajame faadhu namni akkuma kanaayyuu nama kabajee nama dhageeffatee on nama galchee atis akka intala Oromoo tokkotti miira kee kana tooyattee hanga kanaa on nu galchite jechuu keetiif tokko duraan dursee galatoomii lammaffaa irratti immoo namoonni hedduu dubbatanii jira moobaileen dubbatee jira waa'ee keetii dammoo Oromoon guutuun beekamaan sharrii dalagan malee namni wallaalee hin jiru siigalee maaliif waggaa dheeraa asirratti hin arganii wallaahi dubartoota keessattuu dubartii taatee jechuudha akka dhiiratitti onnee jabaattee laphee jabaattee namni hanga har'aatitti arrabsamee ilma namaatiif dhaga'ee mataa gaccabuu dideetiin boo'uu didee irratti qofa arge siigalee namoota hedduu boo'aa ture irratti osoo waan jedhiin iyyuu koomantiin namni boo'aa ture ati garuu kallattiin bayanii xiqqaa guddaan si arrabsee ijoolleen ganda keetii si arrabsanii kakutaa biraa si arrabsanii xiqqaa guddaan gaafa namni si arrabsee yeroo baqaa ijoolleen tun feemmasumaaf xiqqishuu isii foolummaan jiraa kun vaaraaliin manaa jalaa gabbu'ee jennaaniin vaaraalii ol kaafattuu jedhee namni guutuun madhiisatu maan ture siigalee maaliif arguu wallaaleetti miti namni qabu miidiyaa kanarra jira jechuudha garuu immoo akka namni tokkootti namni Oromoon kun guutuun dhugaa kee wallaaleetti miti wanti amma jedhaa jiranillee nutillee atis dhugaa kee kana si baafnaa dhugaa kee kun bakka kanaatti si baafnaa osoo hin ta'initti tasgabbaa'ii nu dhagayiiti isii sanillee achi tasgabbeessanii mana cufsiisanii kabajama isii nu laaltee mana cufteessaniif atillee nu kabajiiti mana cufsiisin lachuu intala Oromooti jennee isinitti dhufne akka intala Oromoo takkatti erga isiinu nu kabaji atillee nu kabajiiti waan gartee teena taateef isinitti dhufneetin isin qabataa jira nu lamaanuu nu dhagaye erga isin jiran atillee maanguddollee harkan fuudhini namoota kakkabajaa kanneen illee dhugaa dubbachuuf amma maddaa kana ta'e madda waraabuu ta'e saariqee ta'e bakka kabajaa bakka gurguddatti agarta malee bakka ijoollee wal arrabsitan argan siigalee namni amma fakkeenya wayita ijoollee xixiqqoo wal arrabsitu namni garteetiniin deemetiniin minaamina olii gatash gaabbachuun jiru garteetiniin jaarsummaa laalu takkan jiru garuu immoo ati waan si kabajaniif jecha namni akkana dhaabbatu erga isin jirra kabajaa nama kanallee harka fuudhineeti waan kana osoo nu dhageesse galatoomii meekeen wallaahi ani takkaatu yoo asiin dura nama jaarsummaa TikTok irratti taa'ullee jaran waan kan TikTok irratti hin ta'u taa'aa jedhaatiin ture garuu ta'isiituun har'anatti jabaatte dhugaa yoo sitti meetiin jedhe beeyta namatu natti dawwaleetiin nama waan kana please mee ati dhaqiinaan jedhaniitiin telefoona irratti dawwalaniitiin wannoo jedhaa ture yoo achi mana mubeessinee jiru isiin achi mana cuftee achi ta'etti namni achitti dacha'ee taa'a garuu achi nu dhaqi jennaaniin ka'eetiin garana dhufee please takkitti nama
takkallee kadhadheen beeku takkaani waan tiktookii kana yoo fayyaalummaa xiyyeef irraa dubbadhe malee takkaa waa'ee nama wallolu kana keessa seeneetiin hin beeku. Jaarsummaa jedhanillee kootti dhufee fi maalii kanallee nama beeku miti. Anti fayyaalitti ma dubbadha yoo qarqaasallee taate amma danda'etti akkasii garuu ammootu takkittii tanatti jabaattee nama guddaa wahiitu wallaahi. Nama TikTok makana yu akka gizeero tokko seeni malee ka'eenatti dawwalee waan kana meenuu kadhadhuu naan jedhe please takkitti matana ila ani tadhibii inje ila ani jaarsummaa wannoo hin seenu laale jaarsummaa walitti wanna agartee takkitti matana yoo mana kana nuu cufteetiin achitti argamte bakka yoo na achi walin tuqina walirraa dhaabadhaa jechuu malee walitti yookaa fayyaniitiin wannoo jechuu sanillee ani keessa diiteelii san keessa hin deemu hin beeku waan hin beeyneefi garuu takkitti tana please akkuma goote godhiitiniin takkitti tana nu biti please. Mucama kana yumela akkanatti sikadachuun isaa yeroo dheeraa jala ture sikadata ol nagalchi jedhaatiniin ture agartee saadiqee akkasuma madda walaabu agartee kana laalteetiin please akkuma taateetiin takkitti tana maaliif akka dheebotanii laga maddisanii jedhan agartee dhugaadha miidhama hedduu qabda dhugaadha. Garuu ammootu takkitti tana irra nuu kutiisiin jechuu barbaanneeti madda galatoo ulfaadhu haadha faate ani mana isillee hedduun seenuun dhageeffadha garuu ammootu amala isii sirriitti beeka maal taate ka jedhu xiqqoo isinatti dhagameetiin as jala ture yeroo laalu aarii qabdi usmeenis isii karataa jira jechaadha si gorfannaa si tumannaa san sirna arsiitiin maddaanillee si gaafataa jira dhugaa dubbachuuf shamarree nama gorsituu yeroo hedduu asirratti argu keessa haadha faateeti. Nama hayyummaa uumamaan qabdu argitee jireenya muuxannoo nama qabu tokko jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi namoonni koomentii barreessan namoota gurguddaa as jalatti isin argaa jirra. Waltaajjabuun gaariidhaaf qusadhaa namoonni as jala jirtan namoota gurguddaa ijoollee gurguddoo wayita kaan jaarsummaa ittanii waan adda addaati walii gaddeemtan argaa jirra waan sarraaf qusadhaa. Maddaan akkuma beekamu hangafa kennaa abbaa kennallee saadiqa illee sanii isin illee lasheetti na fakkaata eegas lamaanuu waamanatillee intala arsiiti intala oromooti kanaafuu maddaan nu dhaga'iif. Keessa jira ummatu. Keessa badde malee. Amma maaloo yeriyaanis mana banadheen taa'u maddaa koo mana banadheen taa'u saadiqa irratti maagaa yoo waan asumatti dhorginettanii dhorgaati siisan asitti dhorgineen namni jiru. Bakka lammataa akka jarri wal jalan deemne bilookii wal godhanii jiraatanu jennee wal biraa galla. Lakkii walitti deeman yoo jettan immoo waan gootan godhaati fixaa kanarraas anis xiqqoo rakkoo hin qabaa. Waan ta'e mee maal jettan? Walitti geessinu moo? Elamu be bara wanni jedhaa jiru nullee walitti dachaatee amma booda akka duraanitti yookiin hariiroo wajjin taphatanii kolfullee yoo ka barbaadan taate sun rakkoo miti sii galee haati faatillee akka bara lama maddaan madda walaabuun saadiqeen makuma keenyaa hin tolaa intalli Oromoo lama gadi baatee warra rabsitee walitti dhorguu dhiisnee. Arafaate mee pilisi mubee yeroo takka jarraa naa kenna arafaate wanti. Ya, nuti akka namoota miidiyaa kanarra jiruutti miidhama kee hangam akka miidhamtee fi hangam akka itti hubannee rasitti baay'atee jennee labsa. Dhugaa qabdaa akka dheebotanii Oromootiin sirna Oromoo yoo taate isaan illee dhageeffadhu dhayiteetiin dhugaatii si ilaalanii addaan deemaa osoo hin jenne Oromoon nama walitti fida malee addaan deemaa hin jedhan sirna kee ilaalanii dhugaatii ilaalanii akkasumas maali walitti dabar yoo wannoo taate isin jimma anarsii isin ka jirtu kaataran ka jiru kaayiroo sirna kee akka Oromootti si ilaalanii yoo sirni hin ta'in addaan deemta wal biraa lama karaa waliin nufi dun jiru bar soom kaayiroo tana keessa taate bakka yaa'ii walgeetti bakkitti walgeen hin jiru asirraa walitti ajjaja jenna mal bakkitti walgeen hin jiru bar kanaafuu beesa walgeen bakkitti walgeen hin jiru kanaafuu dhiisa rakkoon qabu. Haadha faate namni koomentii irraas namni si jala taa'ee si dhaggeeffatus namni asirra taa'us kabaja keetiif as taa'arratti fakkaata. yaa please takkitti matana ifnuu qaleema. Nasbe mateetu nu gorra takkittita. Akkas. Please. Aticha la bicha. Haadha faate mee akkanuma numa guutuu irratti gachuu waan ofii dhageetta waa sagaleen kee hin jira. Sagaleen kee hin dhagayamami. Yaa. Wanti ani jechuu barbaade waan ofii dhaggeeffadhu. Maalii hanna barate maaliitu socho'aa jedhanii beekama maaksallee hin beeku. Yoo namni nama arrabsuu barbaade borillee itti deebi'a. Har'a namaas keessa jiru kana laaliiti bakka isaas hin jedha sanitti argame. Sigalee kabajaa namaatiif jechuudha. Ka arraarra ka boriitu caala sigalee
namni arra ijoo amma osoo ati jarallee didde namas keessa jiru kana kadhannee sirraa dhabne jedhanii xiqqoo namatti illee jaratti illee dhagayamuu danda'a. Isaaniif jedhe akka namaa yoo laalte beekta jecha namaa yoo laalte waan baay'ee godhuu dandeetta, waan baay'ee keessa seenuu dandeetta. Garuu iyyuu namoota kabajamoo as keessa taanee gareefti sitti dubbataa jiran kana laaliti isaaniif dhabiiti dhaabadhuufiti mee waanuma isaan jedha saniyyoo irraa fudhadhuu sin jedha bareedduti. Dhugaa kee rabbi si haa baasu. Inna galatoma hundumti keessanuu baay'ee turre waan ta'eef haadha faatee atillee amma bakka nullee nun dadhabsiisini atillee hin dadhabiniiti asirratti mee takkaa bayyatti boqonna ayimarraa bayyee mee xiqqishoo ishii boqonnallee fudhattee deebite waan ta'eef yeroo dheeraa asirra turte nullee argaa jirra. Manuma kana numarratti gachuufiitii bayyee mee bakka amma anumaaf jecha bayyee bakka anillee takkaa nama jaarsummaa nama kadhatu gartanii beetani ani nun jaaladhu jaarsummaa nama kadhatu wallaahi arrana. Anu warra najja baatee kadhataa jira. Ajaa'ibee barbeeyta dimsi gureellaan akkanatti nama kadhachuun ajaa'iba. Mucama kana laali haadha faatee pilis rabbii jedhis baa jecha nudha. Wallahi usme kabajame wallahi. Wallahi kabajame wallahi. Usme numa jecha wallahi. Wallahi kafana gote wallahi kabajame. Akka gornaa ajandaa kana argannaan ikkoo hin babal'isa malee hin qabbaneessu. Wallahi achumata usme ki fayyade jannaan achumata. Wallahi usme nama guddaa. Kuulee ajjiisee gaajira. Ani amma yoo irraan hin qabne gaa na bira jirti sanuu morma kana qabeetiin lafaan tumaa beekaa nan gaafatin hagumaa jira heenya. Bara saadiqee kana nama ajaa'iba nama waggaa 10 caalaa wal beeyi. Bakka haadha faatee bakka atillee mana cufi bayyee nullee achitti wal agarra hundumti keessanuu achitti wal agarra waan ta'eef. Bakka adeemna achitti wal agarra. Madda walaabu madda saadiqee. Akkanumatti nurratti cufi please. Yalla bullotiyya yalla bullotiyya diimtutiyya yalla. Usu bakka haadha faatee yana fikir. Yalla bullotiyya bye. Sabarnya terangkat puter. Haadha faatee darbu manna baasee min kaasii godhachuu ayyoo min akkanas beeka. Nanti sini. Tunis takkuma immoo hayi gaafuma wayyaan hin ture Itoophiyaa seentana gootee mii boo bakka seennu dhabne banne jette arsin Karena lama rakyat. maali amriin akkana Karena lama rakyat tansa. Ajandaa biraan nurratti bal'inaa kakaa isaammoo wanni jiru waa'ee haadha faatee asirratti umbaraki ila bontu wantu konti asirratti komenti iyyuu ilaaliin bontu barbaachisaa miti nama marachi faatee jala jirti haati faatee jala jirti kunoo ajalaa kolfii yaa haadha faatee Marcos abamon kere kakabera. gizi jira jedhi Style kon video Marcos. Waajjirri baanukii bootee bara abaaboo malee seenuu hin dandeenyu.